Fuuni nageenyi bakka jirtan maraatti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii jechaa viidiyoon har'a qabadhee dhufee akkuma yaadatamu torban kana keessa yookaan guyyoota sadan duraatti magaalaa Finfinnee keessaa naannoo Boolee Arraabsaatti hojjettuun mana keessaa daa'imman lama haala suukkanneessaa ta'ee fi nama rifachiisu akkasuma namni namarratti yookiin dhala namarratti raawwata jedhamee kan hin yaadamne lubbuu ijoollee lamaa balleessuudhaan deemtee harka ishee poolis dhaabaatti akka kennitedha. Sanas ta'u kana lubbuun ijoollee kanaa baduunsaa uummata Itoophiyaa yookaan sabaaf sablammoota akka rifachiisee fi gadda guddaan akka keessi namaa miidhamee jirudha. Jiraattonni naannoo Boolee Arraabsaa mucayyoo kana fageenya irrattis ta'etti dhiyyeenyaan warri beekan umuriin ishee mana waggaa 20 keessaatii akkamitti gochaa amma kana ga'uuf suukkanneessaa laphee namaa cabsuu gochuu dandeesse daqiiqaa keessatti akkamitti lubbuu ijoollee kanaa dhabamsiisuu dandeesse ganamaa abbaa fi haati ijoollee kanaa nagaa biraa bahanii deemanii naannoo sanatti sagalee fi iyyi wanni tokko osoo hin dhaga'amin akkamitti kun raawwachuu danda'e kan jedhuu fi mucayyoon kun wayitaa poolisii waliin deemtutti nama lubbuu namaa balleesse miti nama buphaan irraa kufee yookaan irraa lafa bu'ee rifateyyuu hin fakkaatu jechuun dubbataniiru. Akkasumas informationii biroon biratti jiru qaama biraatu gara faamilii kanaatti orseenee lubbuu daa'imman kana lamaanii balleessuu fi akkasumallee hojjettuu sanarratti gochaa hin taane raawwate dookumentiirii mana sana keessa jiran gadi baasee kukkute akkasumallee uffata abbaa warraa mana sanaa akka kukkutes dubbatanii turanii. Haa ta'u malee isa duratti abbaan ijoollee lubbuun isaanii badi sanaa hiriyyaa baay'ee itti siquu fi icciitiisaa hundaa itti himatu bakka hojiirraa yeroo deebi'u gara nama sanaa deemee haasa'ee kolfee galgala gara mana isaatti deebi'utu jira ture. Innis bukkee isaatti kan argamu suuqillee kan qabu yeroo hundaa daa'ima isaaf ana biraatii aannan kan bitu hojjettuun sunillee darbee dhuftee aannan ana biraa daa'ima kanaaf fuuti turte namni sun baay'ee kan natti siquu fi ana bira dhufee wayita firii taayimii qabaatutti ana bira dhufee taphatee akka deebi'udha. Waa'ee hojjettuu kanarraa wanti inni itti dubbate hojjettuu baay'ee amala qabduu fi mana koo keessallee seeraan kan na tajaajiltu akkasuma ijoollee koo seeraan guddisuuf kunuunsuu dandeessuun argadhe jedhee natti dubbate hojjettuu mana isaanii sana keessa hojjettu yeroo duraa kan biraa turte isheen kun garuu iyyeenyatti biyyaa Gondarirraa akka fidatan dubbate haa ta'u malee dhimma lubbuun baduu daa'imman kanarraan wal qabate informationiin haga ammaatti jiru qaamni seeraa guyyaa 14 yookiin torbee 2 keessatti naannoo sanaa jiraattota naannoo sanaa fi hojjettuu sanallee isheetu lubbuu ijoollee kanaa balleessee fi nama biraatu gara mana sanaatti orseenee lubbuu ijoollee kanaa dhabamsiise kan jedhu qoratee xumuruudhaaf guyyaa 14 yookaan torbee 2 fudhateetu jira.